Ashama harka fuuni jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya mormii magaalaa Melbourne keessatti gaggeeffamaa jiru yaada hawaasa tokko tokkoon isiniif dhiyeessaa. Akkuma beekamu magaalaa Melbourne keessatti yeroo ammaan tana namni tokko dhiisiiti lama wal bira dhaabbachuu hin danda'u. Sababni maal akka ta'e kan isin ibsinu ta'a. Sababni koronaadha. Lockdowniin irra jira. Namoonni gabbee kun aannan bitatee ol deebi'uufu bakka takka hedduu rakkoo guddoo jira. Uummanni keenya mana keessatti nootii itti cufameeti jireenya isaanii hanga yeroo xiqqaadhaaf guyyaa 5 hanga 6 takka dabarsaa jiranii. Haa ta'u malee garuu yeroo koronaan kun irraa ba'e nuti illee mormii keenya gaggeessinu ta'a. Isinillee gartee akka nurraa gammaddan abdii guddaa isinirraa qabna. Arraan tana hawaasa keenya magaalaa Melbourne wajjin argamne keessa hanga isiniin jecha arra keessummaa takka qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Haala mormii deemaa jiruu fi waan jiru kan nu ibsu ta'a. Maqaa isaatii fi eessaa akka dhufe maal akka godhu jiru qophiin tun qophii maal akka taate kan nu ibsu ta'a. Galatoomii waan asitti nu argamteef maqaa keetti daawwattoota keenyaa wal bara. Isinillee asitti naafeeruu keessaniif maqaa miidiyaa keetiitiin guddisee isin galateeffadha. Maqaan kiyya Kimboon yookiin immoo Fawwaaz Ahmad Nanjaan kanin amma jiraadhu biyya Australia magaalaa Melbourne bakki itti dhaladhee guddadhe immoo Harargee baha ona afran qallooti. Fawwaaz keenya mee arraan tana namni faraqaa koronaadhaan lockdown irra jira gabbaanii gartee mormii keenyallee gaggeeffachuu hin dandeenye du'an caalu hundeessaatiif maaltu si dhaga'ame? Walumaa galatti gartee du'a Hacaaluu Hundeessaa dabalatee du'a ilmaan Oromoodha kan sirna cunqursaa nafxanyaa kanaan dhuman hundaafuu gadda guddaan na dhaga'ama. Addatti immoo Hacaaluu Hundeessaa qabsaawaa mirga dhala namaa sabboonaa Oromoo wallisummaa qofa osoo hin ta'in aktiivistii nama siyaasaa kan ta'e hayyuu dargaggummaadhaan beekamtii fi jaalala uummata Oromoo biraa qabu diinaan dhabuu keenyatti gadda guddaan na dhaga'ama. Hayyee Fawwaaz keenya Hacaaluu Hundeessaa anaaf sii qofa osoo hin ta'in uummata Oromoo hundarraa du'ee hunda keenyaafuu bakkuma jirrutti gartee imaanaaf sabrii nu haa kennu jecha qabsoon fuula duraa kutuun uummata Oromoo biratti mee yaada uummata Oromootiif qabdu maali? Akkuma jiru kanaan callisuu wayya moo jabaannee gartee qabsoonnee itti fufuu wayya jettee yaadni itti dabarsituuf uummata Oromootiif? Yaadniin uummata Oromootiif qabu dhugaadha. Ilmaan Oromoodha erga gabrummaa jalatti kufne waggaa 150 ol lakkoofsifnee jirra. Egaa bara 1880 irraa jalqabee hanga har'aatti ilmaan Oromoo alagaa garaagaraatiin Minilik Haile Sillaasee mootummaa Mangistuuti TPLF amma immoo mootummaa Opiidiyoo duraanii nafxanyaa maatanaan uummanni Oromoo gabroomaa jira. Gabrummaa immoo wanni namarraa kaasu takkaa fi takka qabsoodha. Ilmaan Oromoo gumaa Hacaaluu Hundeessaatis dabalatee gumaa ilmaan Oromoo sirna nama nyaataa kanaan dhuman hunda kan baasu bilisummaadha. Bilisummaan immoo qabsoon argamti. Qabsoon ammoo galii qabdi. Namni qabsoo godhu tokko galii qabaachuu qaba. Galiin ilmaan Oromoodha. Qabsaa'onni kaleessa bara 1970 keessa addi bilisummaa Oromoodha yeroo qabsoo maqaa Oromootiin hundeessu yeroo jalqabaatiif jechuu hayyoo lama lafa kaayate lamaan uummanni Oromoo bilisoomee biyya isaa irratti lafa isaa irratti qabeenya isaa irratti abbaatee bilisummaan jiraachuu lafti Oromiyaa sirna cunqursaa jalaa baatee walaboomtee jiraachuudha. Kaayyoon hanga har'aatti onnee ilmaan Oromoo keessa jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo gumaan qabsaa'ota keenyaa gumaan qabsaa'ota kamuu Hacaaluu irraa jalqabii gumaan qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo irra wareegamanii hunduu kan baasu kaayyoo isaanii galmaan ga'uudha jechuudha. Kaayyoo isaanii immoo isaan wareegamanii kan kaayyoo isaanii galmaan ga'u nuti warra har'a lubbuudhaan jiru. Kanaaf uummanni Oromoo qeerroon addatti qeerroo fi qarreen biyya jiran qabsoo finiinsu akkasuma uummanni Oromoo diiyaaspooraa yookaan immoo biyya ormaa jiru especially warreen biyya akka keenyaa kana keessa jiru dalagannee maallaqa gaarii argachuu dandeenyu biyya nagaa kana keessa jirru
humna keenyaan qeerroo biyyaatiif sagalee taanii qabeenya qabnuun qeerroo san tumsinee yeroo dhumaatiif sirna cunqursaa kana ofirraa buusnee mirga abbaa biyyummaa keenya akka kabachiifannuun dhamaaf jechuudha. Galatoomii akka bilisoomnee gartee bilisummaa walitti deebi'uun abdii guddaan qabaa naa jiraadhu. Hayyeega akkasii keessummaa tiyya talamadaatiin isiniif dhiyeessaa keessummaan tiyya talamadaa eenyu jechuun keessanaaf hin qabdu ayyaantudha ayyaantu karaa waltajjiidha. Saniifuu qabsaanni kufa qabsoon itti fufa kanaafuu harka kannuu hin barbaachisuun isiniin jaa hayyee kabajamtuu fi jaalatamtu adde ayyaantu kamal baga nagaan nu dhufte. Baga nagaan nu eede dosi. Hayyee arraan tanagaa faraqaa kooroonaa mana qabamnee jira hiriira bahuu hin dandeenye garuu mormiin hawaasa Austraaliyaa fi Melbourne irratti ka'aa ture karaa fuula Facebookaatii fi miidiyaatiin guddaa ture garuu haala kana ammaan tana warreen akka toltuutu faanfaan waan kana bareechanii qopheessanii uummata kana gartee nurraa callisiisanii jiranii ati gammachuu tamtu si dhagahama waan kanarraa. Walaay qophiin arra qopheeffamte kanaaf gammachuu hedduu guddaatu na dhagahama maaliif nuti akka warroota biyyaa biraa Minnesota, Norway fi Euroopitti gabbaanee hiriira keenya bahuu hin dandeenye sababa lookdaawuniiti yeroo ammaan tanaa kana Melbourne lookdaawunii keessa jirti namni gabbahuu hin danda'u walitti sababa saniitiif hedduu rakkannee mee maal godhuu qabnaa maal godhuu dandeenyaa mana keessa teenyee sagalee warra Melbourne mee jennee hedduu cinqamuu turre garuu toltuun tufaa waan hedduu dalagu jirti Oromoodhaaf waan hedduu hafuura takka malee baqa baatee yaada kanaas gaffittee karaa saniin dadhabnu karaan biraan jira karaa xayyaaraatiin sagaleen teenya akka dhagahamtu still protest godhuu qabnaa jettee yaada kana fiddee warri mana marii dubartoota Oromootii fi Oromia is bleeding gruppii lamaan kana fandii nu godhee gargaarsa nu godhee qophii kana akka qopheeffannu arraan tana nu gargaaranii nu taasisanii hedduu galatoomaan jaanii isaaniinillee carraa kanaan toltuu waan gaarii dalaguu jirti wanni arra ta'e hundi qophiin irraa hedduu takka na gammachiisaa jechuudha galatoomii. Hayyee galatoomii Hancaaluu Hundeessaa hundi keenyaa walumaan dhabnee uummata Oromoo hundaa dhabee anaaf sii qofa jechuu hin dandeenyu gadda Hancaaluu Hundeessaa namni hundinuu keessa jira qabsoon uummata Oromoo ta'amma deemaa jirtu tun haala kanaan qabbanottee dhaabuu qaban jettee yaaddamoo qabsoon itti fufuu qabdi jettee yaaddame? Dhugaa gaddi duuti Hancaaluu Hundeessaa hedduu nu gaddisiisee hedduu nama hunda mana hundatti gaddi kun itti seenee jira hedduu nuti hundi gaddinee gadda kiyya akkaan jee ibsadhu hin qabu jechaatu na hanqata hedduu an takka namni du'ee akkasin rifadhee hin beeku duuti Hancaaluudha hanga ilaa ammatti naaf liqimsamuu diddee naaf fudhatamuu diddee hangan takka irraa namuu irraa dhukkubsannee qabsaanni du'aa qabsoon itti fufaa qabsaanni kufaa qabsoon itti fufaa akkuma jaansanii nuti qabsoo keenya if duubatti hin deebinuu itti fufnaa dhiiga Hancaaluu Hundeessallee ni baasnaa dhiiga qeerroo fi qarree keenya hayyoottan keenya kan duraan dabree seenaa Oromoo irratti qabsoo Oromoo irratti wareegame hundaa'u kafaluudhaaf nuti hidhannee jirraa kaanee jirraa if duuban deebinuu waan dandeenyuun sagalee teenyallee addunyaa mara dhageessisnee Oromoon akka bilisoomtu kaayyoon Oromoo akka galma gahuu irra dalagaa jirra kuni eegalaa arraan ammaan tana Oromolleen tokko tahee jira tokkummaa keessan akkanuma jabeessaa isiniin jaa kaayyoon keenya tokko kaayyoon keenya maal tokkummaadha Oromiyaa bilisoomsuu. Saniifuu gaa akkasii jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya hanga ammaa waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaadha qabsoon itti fufa saniifuu harka kannuun hin barbaachisuun isiniin jaa bakkuma jirtanii jabaadhaa if duuban deebiinaa takkaa bilisoomnee bilisummaa argu takkaa gabroomnee uummata jala bulu waa lamaan kana keessaa takka filannee gartee lubbuu teenya kannuudha akkuma Hancaaluu Hundeessaa jee an du'ullee lafan siilesu jee nutillee yoo qabsoo uummata Oromoo irratti duunee lafan siilesinu duuti nuuni hin baane
meeqatti dhabaa jira saniifuu dargaggoowwan keenya shamarrewwan keenya warreen qabsoo jirtan itti fufaan isiniin dhaamsan isiniif dhaamu kana waan hangammana daawwattaniif hedduu galatoomaa bilisummaa waliin nu adeebisu.